السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفون أردفتو تفيك بزمتو تارزان أورو جرى جرتو أمانتيف كوتان وصولين كودين أردفتو تفيك بزمتو تكيا نموني سبسكرايب وچو ماتي كوتاتان غلطوما أكاسو منامني فيديون كوني سندقابي سبسكرايب نغوني بكي كوبان أرغاجر تنسان سبسكرايب غوچون أكاسو مموتو يو يرغي سبسكرايب غوتاني ملتو بالبلا تن أسيد تجينا سبسكرايب ترغتان ترتو سينيبها إسي سنرچو قاسون ملتو برفم أول جرو ركادا كان غوچون فيديو يرو هندا هاروين يو دفه جدي وكن أنغديس akka dafee isin bira gahu irraa fayyadamtanii achirraa kan hafee harka ol gargaaru san mallattoo laayikii cuqaasuun na wajjin na jajjabeessa kanarraa kan hafee qeeqaa yaada qabdan koomentii naaf barreessa har'as jechuu rakkoolee nama hedduu qabadhee dhufee jira innis har'a dhugaatiin har'aa kuni waa hedduuf nu fayyada kan asitti argitan kun akkuma asitti argitan sinjibiila loomii akkasuma mootuyyuu kiyaara dhiifama of kolcha afaan keenya waan jedhamuun beeku kiyaarumaan beeka itti aansee baala dimbilaalaati jechuudha. Dimbilaala namoonni hedduun ni beekaa daabboon godhanna kana qofa osoo hin tahin hundi keessanuyyuu jechuudha waan hedduuf isin fayyada fakkeenyaaf mar'imaan keenya qulqulleessuu fi gara gogiinsallee hir'isuu fi akkasuma mootuyyuu kaansarii mar'imaanii adda addaa sammalee jechuudha. Zinjibiilli kuni hormaata dubartii qulqulleessuufis tahee namoonni marsaa laguu raayyaan fi baay'ee gargaara akkasuma kan argitan kun hundi isaatu jechuudha faayidaa adda addaa kan qabu obboleeyyan kiyya kanaaf hundi san na wajjin bu'a garuu ani kan video kana qabadhee dhufee fi gaafilee warroota borchii ofirraa fixoo barbaadanii fi akkasuma immoo qal'ina barbaada hir'isuu barbaada qaama kiyya jedhaniif qabadhee dhufe isaaniif walitti dhaabanii yoo xiqqaate 15 tokko dhuganii addaan kutanii guyyaa 10 booda sanillee itti deebi'anii 15 tokko dhugan jechuudha. Kana sitti arginu kana akkaataa hojii isaa hanga xumuraatti na wajjin bishaan burcuqqoo tokkooti kan har'a dhiyeeffanne kun jechuudha kiyaarri tokkichaa fi akkasuma loomii takkittiin sammalee jechuudha kusbaraan hidhaan firiin asitti argitan kun qofa fayyadamnee yeroo dheeraa kan asitti arginu kun qofti guyyaa 2 hanga 3 illee nu gaya. Kana jechuun daayitanii kaawwadoos tahin mummurree xixiqqeessinee daayina akka fakkeenyaa fi zinjibiila kan argaa jirtan kana jechuudha. Kunoo zinjibiilli kan achafisuun guyyaa 3 nu fayyada yoo barbaanne kan hammaa kana guyyaa 2 nu fayyada. Alhamdulillah dhiifama of kolchaa isiniin jedha. Kanaafi kan hin godhuu qabnu zinjibiila kennas tahee waa hundaayyuu jechuu dhiidhee qopheessinee jechuudha. Wanni isin beekuu qabdan dhiqannee kaane qopheessina malee quncisnee geessinee dhiquu hin qabnu isiniin jechuu barbaade kallattimaan gara hojii waan seenuuf jecha obboleeyyan kiyya waan hedduuf isin fayyada. Dhugaatiin kun namoonni garaa keessan qulqulleeffachuu barbaadan akkasuma immoo kaansarii adda addaa irraa bilisaa kan godhuu fi namoonni adda addaa jechuu qaamolee garaagaraa waan hedduu ifaan of kolcha zinjibiilli akka jechuun namoota tokko akka hassasiyaa yookiin asmiititti kan hattifachiisuudha. Kanaaf akkuma qonda barbaree maalii jechuudha jiidhaan isaa yeroo quncisnee jennu kanaaf dhiifama narraa taasisin jedha. Haalaan margine kanaan quncisnee erga geessinee daakkanna namoonni sibiila kana hin qabnes karaalee hedduun daakuu dandeettanii sammaleellee xixiqqeessitanii mummuruu dandeettanii sammalees jechuudha. Namoonni barbaadan maal godhuu qabdan isiniif fakkaate mooyyee dhiitanii mooyyee keessan nittis cafacafu ni dandeettanii hunduu akkuma qabuu fi karaa qabuun kan hojjetudha. Asirratti kan addaan isinii baasuu qabu namoonni hedduun jechuudha gaafilee adda addaa na gaafatan viidiyoo as keessatti hojjedhee jirani. Kanaaf hanga xumuraatitti yoo ilaaltan itti fayyadamuu ni dandeettanii kusbaraa kenna yookiin ammoo dimbilaala kun baala dimbilaalati. Dimbilaala jechuun urgooytuu daabbootti biyya keenya godhansan yeroo hedduu waa'ee hormaata gadaamessaa dubartii yookiin qaama saalaatiif hojjedhee jira. Kanaaf ammas dhugaatiin kun dhugaa rabbii jechuudha kaansarii gadaamessaa irrallee kan hanga takka parsantii 70 yoo xiqqaate kan nu fayyaduu fi akkasuma kaansarii gadaamessaa keessaa kaansarii mar'imaan keessaa wantoota hedduudha jechuudha. Fayyaa garaa keenya keessatiif baay'ee bareedaadha. Dhiiga qulqulleessuufis baay'ee bareedaadha. Haa ta'u kan fayyadamnu furdina kiyaarallee kana walakkaa qofarraa fudhanna jechuudha. Walakkaa qofarraa murattanii itti fayyadamuu qabdan. Maaliif walakkaa hafe boruutti fayyadamna jechuu haalumaan margine kanaan kunoo qixxeetti mure argitan jedhee yaada inshaallahu ta'ala.
Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya walakkaa hin kaayanna walakkaa qofa fayyadamna jechuun guutuu isaatu iyyuu kan yeroo dhiyeessu san guutuu waan bakka takkatti hojjechuu hedduu seetani kana guutuu akkamitti dhugna kan jettaniif ganama garaa qullatti kan dhugamuudha akkasuma mootuyyuu warroonni ammootuyyuu qulqullina garaa keessaniitiif fayyadamuu barbaadan akkasuma hormaata fayyadamuu barbaadan har'a yoo dhugdan torban keessa gizee takka qofa yookiin gizee lama qofa dhuguu dandeettan jechuun fayyaa qofaaf akkasuma dhiiga keenyallee hedduu kan qulqulleessuu fi kan to'atudha jechuudha kun kiyaarrillee walakkaa finne loomillee walakkaa akka itti goonu jechuudha amma utuu jechuu waan burcuqqoo lamaa godhuu barbaaduu fi ani loomii guutuuma itti godhuu heda isin ammootuyyuu loomin walakkaan takkittiin isin geetti loomii karaalee adda addaatiin dirqama meeshaan cuunfuun qabdanii dirqama meeshaan qopheessuun qabdan meeshaa mana keessan jiruu fi malaa fi tooftaa mana keessan jirutti fayyadamuu qabdanii kanaafi hedduu fayya qabeessaa fi namoonni qaamni isaanii uf dadhaban qaamni isaanii dhukkubu kan dhiinummaan keenya kun uf dadhabee jedhe hedduu kan nu gargaaruu fi fayya qabeessa kan nuu ta'uudha hundi keessan walii sheer gochuun akkasumas subscribe like gochuun anas jajjabeessaa yaada qabdan koomantii na barreessa kunoo kan asitti argitan kun reef baay'eedha irraa hambise guutuu isaatu jechuudha waan guddaa miti waan xiqqishutu iyyuu nu gakkaara tokkicha guyyaa sadii hin fayyadamna isinii galee rakasa jechuudha haala salphaa ta'een fayya qabeessa namoonni karaalee hedduun kan uf cinqanii fi akkasuma ammootuyyuu baay'ee qaama ofii kan miidhaa jiran nyaata dhiisanii nyaata dhiisuun furdina hin hir'isu warroota furdina qabaniif irra caalaa kan hojjedhe haa ta'u malee garuu waan bu'a qabeessa yookiin fayya qabeessa waan nama hunda fayyaduu qabuu fi akkasuma immoo namni hundarraa fayyadamuu qabudha kan hin qabadhee dhufu maaliif jennaaniin chaanaala kanarratti inshallah ta'ala rabbi na haa gargaaru rabbi kee gargaarsifadhe akkasuma isinis yoo na bira dhaabbattanii viidiyoo koo hojii koo jaallattanii waan gaggaarii nama kenna himmiine karaa tokkoon jechuudha amma loomii sanitti na'ina jechuudha isinii galee loomii sanitti goona hunda yuka kukunnee qopheeffannee jenne bakka takkatti ganna'inee booda sanii ammootuyyuu loomii sanitti goone bishaan burcuqqoo kennaa tokko yoo nama lamaaf godhuu henne bishaan burcuqqoo lamaa itti goona akkasuma immoo wantoonni itti goonu kun illee nu dabalchiisu akka zinjibilaa kiyaaraa akkasuma ammootuyyuu kusbaraa loomiilleen tokko ta'a jechuudha argisanii kunoo haala kanaan maashina juusii hojjetataa irratti bar dhugaatii haala salphaa ta'een maashina juusiitti na'inee yookiin maashina asiiraa akkasuma immoo cuunfaa daakka adda addaa itti daakkannoon na'inee haala kanaan daa'ina jechuudha obboleeyyan kiyya kan hin godhuu qabdanii fi kan hin beekuu qabdan asirratti namoonni hedduun jechuudha waan kana waan nama qal'isu qofaaf fayyadutti fakkaata ati qal'aa taatee yoo jette rakkoolee marrimaan kee keessa jiranii fi rakkoolee qaama kee keessa jiran kan saffisaan diiguu fi dhiiga keenya kan nu qulqulleessu dhugaa rabbii jechuudha dhukkuba kaansarii tiruu kaansarii mar'imaanii kaansarii adda addaatii fi dhiigni keenya saffisaan akka qulqullaa'ee dalagu kan baay'ee bareedaa tahee fi filatamaa tahee haala kanaan abbaan dandeettan ammoo osoo hin dhimbiibin dhugaa isinii galee kan barbaadan dhimbiibdanii dhuydanii garuu jechuudha namoonni qal'inaaf barbaadan osoo dhimbiibullee baattanii bareeda isinii galee garuu warri qal'inaaf hin barbaanne qaama keessan keessa dhiigni akka qulqullaa'u akkasumas kaansarii adda addaa irraa bilisa ta'uu barbaadanii nyaannummaan kunuyyuu kan xuraa'ee nu keessatti hafuutu jira isinii galee isa qaama keessan qulqulleeffachuu barbaadan dhimbiibdanii akka dhamti isaa yookiin ammoo bishaan isaa qofti isin qaama keessa seenu haala kanaan hojjettanii dhuguu qabdanii akkaataan dhugiinsa isaa ganama garaa qullatti akkuma hirribaa kaatanii burcuqqoo tokko dhuguu qabdanii jechuudha warri akkuma reef isiniin jedhee fakkeenyaaf noormaalii namni furdina hin hir'isuu hin barbaanne qaama qofa qulqulleeffachuuf dhiigni akka isinii qulqullaa'uu fi qaamni keessan akka isinii bareedu fiizikaalii qaama keessanii aadaa godhachuu barbaadan torban keessa guyyaa tokko ganama garaa qullaa dhuguu dandeetta warri firdiin ammoo an ka hojjedhe firdinaa fi warri firdinaaf hojjettan guyyaa 15 walitti dhaabdanii galgala burcuqqoo tokko ganama yeroo hirriba booda jechuun hirriba yeroo rafuu eddansan burcuqqoo tokko ganama garaa qullatti akka hirriba kaataniillee burcuqqoo tokko dhugaa yoo dandeettan daa'ima itti godhadha sukkaara itti godhuun ammoo dhoorgadha isin hundaafuyyuu yoo hin dandeenye ammoo daa'ima haaluma kanaan cal'istanii dhuydanii achi booda ammootuyyuu ciree keessan ciree isin barbaachisu inshallah ciree nyaata kenna furdina hir'isu guyyaa tokko qabadhee dhufuun kiyya waan hin oolle waan qabdanirraa ciree keessan nyaattanii nyaata keessan yeroo sadiinuu firdii godhaatii firdeessaa eeggadhaa nyaata keessan nyaadhaa viidiyoo isinii dheeressuu kiyyaaf na of kolchaa isiniin jedha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti subscribe gochuun maatii koo taha akkasuma ammootuyyuu yaada qabdan naa barreessaa horaa bulaa